السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم تودا فجارتم توني هردفتوني برسور ما الحمد لله يعني نجا كوت نجا إني كي خنجر الله هنك بجارة بكير مرس نجا إذا دعوتوتن كيا فيديو الراخنا كيستي ونين دبچو ورباده واي بوليان كنيا كسود عربيا كيستي هدادان دررما جنراين وان تكتوكو دبچو ورباده چودا إذا دعوتوتن كيا گويا لمن دربان كنه چودا namni hundi dhiiraana dhoodhaan kiisa zubaalaa uffatanii meediyaa irratti as bahanii dubbachaa jiranii sagalee tahutti jiran jechuudha. Haa ta'u malee kun qofti hin ga'u jechuudha. Isin galee kiisa zubaalaa uffachuun qofti hin ga'u jechuudha. Akkasuma kiisa zubaalaa uffatu qofaadhaan sagalee tahuu hin dandeenye kun sagalee hin ta'u jechuudha. Egaa daawwattootan kiyyaa bileeyyan keenyaa kan manidhaa Suud Arabiyaa keessatti argamaniif haalli sagalee itti tahan kiisa zubaalaa uffachuu qofaadhaan miti jechuudha. Haalli sagalee itti tahan haala baay'eetu jira jechuudha. Tokkoffaa haalli ijoollee kanaa sagalee itti taanu afaan duniyaan itti waliif galtuun yookiin afaan addunyaan hundi biyyattuun ergaa dabarsuu yookiin dubbachuudha jechuudha isin galee. Fakkeenyaaf afaan duniyaan itti walii galtu hoggaan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa, afaan Arabiffaatiin jechuudha. Afaan kana lamman duniyaan guutuun namni hin biyyan hin jiru jechuudha. Namni alaabaa sanarra jiru jechuudha isin galee. Egaa daawwattootan kiyyaa afaan kana lamman jechuudha. Duniyatu beekaa, duniyatuun itti walii gala jechuudha. Jeneraalii jechuudha isin galee. Lammaffaa immoo haalli sagalee itti ta'uu dandeenya jechuudha. Namni kamuu hiriira bahuu qaba jechuudha isin galee. Namni biyya alaa jirtan, namni keessattuu namni biyya dimokiraasiidhaa jirtan jechuudha. Ameerikaan raayis bakka hundarraa bakkee Itoophiyaan jirtu bakka gartee dimokiraasiin jirurraa namni hiriira bahuudha jechuudha isin galee. Namni inni biyya alaa jiru qofti hiriira bahuu osoo hin taane jechuudha. Biyyarraas bakka hundaa hiriira bahamee wanti kuni afaan dhagahamuun afaan duniyaan ittiin namaaf biyattuuf afaan duniyaan ittiin namaaf qaqqabduuf jechuudha dubbachuudha jechuudha isin galee. Sadaffaa ammallee meediyaa waan kanaa subiis galgalaas waan kanaa nu gabaasuu qabaa nu dubbachuu qaba jechuudha. Hamma wanni kun furmaata argatu jechuudha isin galee. Guyyaan tokko guyyaan lama qofa gabaasee osoo hin taane yeroo hunda jechuudha subiis galgalaas hanga wanti kun furmaata argatu. Waan kana duniyaa biraan nuuf ga'uu qabaa nuuf gabaasullee qabaa nuuf iyyullee qaba jechuudha. Meediyaa yeroo isin jechuudha meediyaa guddaa jechuudha meediyaa nama biratti dhageettii qabu meediyaa guddaatti jechuudha. Meediyaan halkanii guyyaa waan kana nuuf iyyuu qabaa nu dabarsuu qaba jechuudha. Afraffaa ammallee waan meediyaan gabaasu tokko waan agartee wanni kun sagalee ta'uu hin danda'a jettan tokko jechuudha waan nama biratti fudhatama qabatama qabu tokko jechuudha. Sheer goonee duniyaa hunda biraan gahudha jechuudha. Sheer gochuu qabna jechuudha dirqama keenya jechuudha isin galee. Shanaffaa ammallee wanti gochuu qabnu jechuudha waan kana guyyaa lama guyyaa sadi dubbannee dhiisuu qabnu hanga wanni kun furmaata argatutti jechuudha hanga wanni kun furmaanni dhufee ijoolleen tun mana hidhaatti galtutti jechuudha isin galee waan kan halkanii guyyaa haala tahameen hanga dandeenyeen dubbachuu qabna iyyuufillee qabna iyyuu qabna jechuudha hanga wanni kun furmaata argatu jechuudha isin galee. Haalli uummata keenya jechuudha waan kana guyyaa lama guyyaa sadi dubbateeti ajandaa biraa baafate jechuudha isin galee osoo wanni inni kun furmaata hin argatin jechuudha. Kanaafuu haalli kun haala sirriidhaa miti jechuudha. Waan kana hanga furmaata itti argannutti iyyuu qabna afaan keenya adabatuu hin qabu. Namni hundinuu carrama isaa eeggata tarima eeggata malee carraa kana namni hin argin hin jiru jechuudha. Rabbiin nu agarsiisini. Haa ta'u malee namni hundinuu carraa eeggata iyyuu fi qabna dubbachuu fi qabna jechuudha isin galee. Yoo isaan mana hidhaadhaa jiran kun furmaata argatan inni alalleen booddee furmaata argata itti hirroorfamu jechuudha isin galee. Kanaafuu waan kana zim jechuu hin qabnu jechuudha. Haalli Oromoodhaa kun jechuudha guyyaa lama guyyaa sadii waggaa dubbate kalas ajandaa biraa baafata waan biraa taasisaa jechuudha. Usmaanni kun furmaata hin argatin jechuudha isin galee. Usma waan kana deebii hin argatin jechuudha. Kun sirrii miti jechuudha isin galee. Furmaanni guyyaan ta'a guyyaa lamaan hin dhufu jechuudha. So kanaafuu hanga furmaata argannutti itti fufuu qabna iyyuu qabna sagalee ta'uu qabna hanga dandeenya jechuudha isin galee. Jahaffaa ammallee wanni gochuu qabnu jechuudha waan kana gara rabbitti gara fuula rabbitti deebinee rabbitti kadhachuu jechuudha. Onnee qulqulluun qalbii qulqulluudhaan gama rabbii deebinee rabbitti kadhachuu jechuudha. Rabbiin furmaata hundumaa rabbuun harkaa qaba. Rabbiin isaan haafarra jiru nuhillee haafarra jiru jechuudha yaada kanarraa. So kanaafuu gama rabbitti deebinee rabbi keenya kadhatuu qofaadha jechuudha. Isa waa'ee hiriiraa immoo jechuudha xinnaa guddaadhaan dhalaa dhiiraan hiriira bahee bakka hunda jechuudha biyyarraayis biyya alarraayis hanga dandahameen iyyuu qabna waan kana immoo hamma deebii argannutti zim jechuu hin qabnu ajandaa biraa baafachuullee hin qabnu yeroon kun yeroo gandummaa fi maaliidhaan wal nyaannu miti jechuudha waa'ee siyaasaa kanallee dubbatullee hin fedhu namni waan tokko yoo beeka dubbataa yoo immoo hin beekne zimuma jechuudha isin galee. Kanaafuu ani waa'ee siyaasaa hammanaas duraas dubbatuu hin turre ammallee dubbatuu hin barbaadu jechuudha. Garuu amma wanni barbaadnu jechuudha obboleeyyan keenya kan mana hidhaa jiran kanaaf haalatti furmaata agarruuf qofaadha jechuudha isin galee. Egaa daawwattootan kiyyaa dhaamsi kiyya kanumaa yoon dogongoree dhiifama na uffachaa isiniin jaa dhaamsa kana yoo jaalattan sheer waliif gochuun dagatinaadha waan hordoftaniif galatooma.